Lu'uulii fi Saaroon barattoota barnoota irra turanidha. Iddoo kanatti namni gargaarsa kee barbaadu tokko yoo jiraate Daliinaa qofa kana beekuu qabda. Maaloo obbo Zinnaa, wanta hin taane yaadaa jirta. Nama tokko jijjiiruudhaaf sababni hin barbaachisu. Tarii dhimmicha dhimma dhuunfaa keetii gochuu yoo baatte. Daliinaa gargaarsi kee akka ishii barbaachisu ati sirriitti hubattee beekta. Ijoolleen gargaarsi barbaachisu baay'een jiru. Ijoollee gargaaramuu qaban keessaa isheen takka Daliinaadha. Na dhaga'an jirtu. Hawaasni ishiin gargaaru taanaan Daliinaan eessaa adeemtu? Isa barnoota ishii dhaabuun dura yaaduu qabdi turte obbo Zinnaa. Daliina, maal argadhee? Akkam ooltan? Waan tokko kanan isinitti himin. Daliinaan gara mana barumsaatti deebi'uufi. Kanaaf barachaa hojii hojjettee mana kiraa kaffalachuu waan hin dandeenyeef asuma nu bira sarvisii keessa turte.